bara 2022 biyya Kwaatar irratti geggeeffamaa jiru taatelee gurguddoo idil addunyaa kan keessummeesse wal dorgommii seena qabeessaadha jechuudhaan xiinxaltoonni ispoortii kallattiilee adda addaatiin barreessaa jiranii keessaayyuu taateleen isaan jalqabaa biyyatti Kwaatar seenaa tapha kubbaa miilaa idil addunyaa keessatti armaan dura galmaa hin beekne waa hedduu kan galmeessitee fi waa hedduu kan jijjiirte jechuudhaan namoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin dubbachaa jiran isaan hangafootaa keessaa biyya yeroo jalqabaatiin akka amantiin ishee yookaan shari'aan ishee hayyamutti mirga ishee kabachiiftee fi keessaayyuu dhugaatiin alkoolii naannawa dirree ispoortiitti akka inumaayyuun keessummeeffamnee fi jalqabbiidhaan nama tarkaanfii fudhachaa turtee fi akkasuma keessaayyuu al sarbummaadhaan isaan saalaa wal fakkaatan wal wajjin jiraachuu yookaan immootu wal fuudhuu ni danda'ama jedhame addunyaa irratti kallattiilee adda addaatiin labsamaa jirudha. Kanas ofirraa qolachuudhaan keessaayyuu alaabaa jalqaba waa'ee kanaatiin hojjetame biyya Kwaatar irratti namoonni adda addaa qabatanii dhufan keessaayyuu qaama poolisa isheetiin of jalatti to'achuudhaan biyya seenaa addaa galmeeffatte Morokkoodha. Morokkoon kana qofa osoo hin taane waa'ee amantaatii fi ilaalcha amantaan islaamaa kitaaba isaanii keessatti yookaan immoo amantaa islaamaa keessatti qabu addunyaaf ifoomsuudhaan taatelee gurguddaan raawwatamanii jiran. Taatelee raawwataman keessaa namoonni lakkoofsa hedduudhaan gara amantaa muslimaatti deebi'uudhaaf aktaroonni gurguddoon carraa kan keessatti argatanidha. Isaan keessaa Fresh Morgan Dr. Aktarri guddaan addunyaa kun keessaayyuu gara amantaa muslimaatti deebi'uun isaa waltaateewwan gurguddaa biyya Kwaatar wal dorgommii seena qabeessa bara 2022 ta'ee jira. Mareegaa Aisha Maarka Funee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii ispoortii madda walaabuurraa kan isinii dabarsaa jirru an qopheessaa sagantichaa falmataa Roorrooti. Wal dorgommii seena qabeessaa taatelee gurguddoo bara 2022 biyya Kwaatar irratti raawwataman keessaa biyyoonni hangafaa fi jajjaboo idil addunyaa kan ta'an marsaalee jalqabaatti taphaan ala ta'uun kan akka Jarman, Ispeenii fi akkasuma biyyoonni gurguddoon hedduun taphaan ala kan ta'an kanneen akka Beeljeem faasi gaafilee gurguddoo idil addunyaa ta'anii jiran. Mareegaa tapha kanarra keessatti biyyoonni Afrikaa wal dhabdeen isaanii yookaan gara kubbaa miilaatiin maal fakkaatti kan jedhuuf biyyoonni 5 Afrikaa irraa bakka bu'anii gara Kwaataritti imalanii jiran. Biyyoota 5 kana keessa abdiin guddaan kan irra keeyyeeffame biyya Senegaalii fi Gaanaa akkasumas Kaameruunii fi Tuniziyaa Morokkoo dabalateetiin ture. Kunis ta'ee sun keessaayyuu biyyi Saayidoo Maanee Senegaal wal morkii ciccimoo ergan geggeessaa turteen boodarratti garuu geggeeffamuudhaaf dirqamtee jirti. Tuniziyaanis haaluma kana dhiibbamuudhaan gulaallii jalqabaatti kan taphaan ala taate biyya Afrikaa keessa hirmaachaa turtedha. Kana qofa osoo hin taane biyyatti Andree Joordaan Ayyuu obboleewwan lama kan simatte keessummeessuudhaan kara Kwaatar geggeessite Gold African Black Star Gaanaanis haluma kanaan ramaddii kana keessa darbitus garuu ramaddii taanutti ramaddii jalqabaatti yeroo jalqabaatiif bara 2010 kan ishee taphaan ala goote biyya Uraagaay wajjin taphachuudhaan taphaan ala ta'uun ishee amma seenaa isa addaa galmeeffatte Uraagaayiif harka kennuudhaaf dirqamtee jirti Black Stariidhaanis. Seenaa wal fakkeessu keessaa bara 2010 biyya Afrikaatti wal dorgommii idil addunyaa qophaa'e irratti biyyoonni lamaan seenaa waliin kan qabdu bara kanaas biyyi Gaanaadha Uraagaayin taphaan ala ta'uudhaan seenaa galmeeffattee jirti. Seenaa golgolaawee Gaanaa irratti deddeebi'een kan galmaa'e keessaa taatee guddaadha. Kunis ta'ee sun biyyatti kaaba Afrikaa Morokkoon seenaa addaa galmeessuudhaan Afrikaanotaaf hojii boonsaa kan daladde biyya jalqabaa gulaallii nuusa xumuraatiif kan dabarte Morokkoon seenaa addaa galmeeffattee jirti.
kanumarraa ka'uun guyyaa kaleessaa wal morkii cimaa geggeeffameen haaluma kanaan wal dorgommii kanarra seenaa addaa galmeeffattee jirti. Koomentaatarichis akkas jechuudhaan Morookoon biyya hawaasa miliyoona 36 biyyoota ardii Afrikaa hawaasa biliyoona 1.4 urjiiwwan 11 yookaan taphattoota 11 bakka buute boonsite. Morokoo jechuudhaan irra deebi'uudhaan dinqisiifannaa garee biyyaalessaa Morokootiif kan dabarsaa ture koomentaatarichi. Morokoon biyya hawaasa miliyoona 36 biyyoota ardii Afrikaa hawaasa biliyoona 1.4 urjiiwwan 11 bakka buute boonsite. Morokoon jechuudhaan irra deddeebiidhaan gaazixeessaan qophii ispoortiidhaan dabarsaa turedha. Biyya biliyoona 1.4 Afrikaa boonsitee jirti. Seenaa adda addaa galmeessite jechuun irra deddeebiidhaan gaazexeessaan ispoortii dubbachaa ture. Itti dabaluunis akkas jechaa ture. Leencota Atlaas biyyoota ardii Awurooppaa dhufan Beljeemiin, Ispeenii fi Poorchugaal waancaa addunyaarraa geggeessite. Waancichi fudhatteeyyuu ittiin xinnaatu kan jedhuu fi jajjabina garee biyyaalessaa Morokootiif kan ragaa ba'e koomentaatari yookaan gaazexeessaan guyyaa kaleessaa wal dorgommii bara 2022 keessaayyuu garee biyyaalessaa Poorchugaaliitii fi akkasuma Morokoo jidduu geggeeffame irratti irra deddeebi'uudhaan ardii Awurooppaa dhufan Beeljeem, Ispeen, Poorchugaaliin waancaa addunyaarraa geggeessite. Wancicha yoo fudhatte ittiin xinnaatu jechuudhaan dhugaan itti xiqqaate jechuudhaan yaada isaa kan dabarfataa ture gaazexeessaadha. Leenjisaan garee biyyaalessaa Morokoo Waldii Reegaardii gaafii gaazexeessaa Maalik inni har'a argatan kun kan Afrikaati moo kan Arabootaati jedhamee gaafatamee ture. Jedhee gaafate yoo itti deebisu saayinsiin kubbaa miilaa keessaa poolitikaan otoo hin barbaadeyyuu hin argitu jechuudhaan gaafii gaafateef akkas jechuun kan deebise saayinsiin kubbaa miilaa keessaa poolitikaa otoo barbaadeyyuu hin argitu. Ani as kan dhufe poolitikaa barachuuf miti kubbaa miilaa taphachuufan dhufe malee ani xiinxalaa kubbaati malee yookaan leenjisaa kubbaati malee siyaasaan Morokoo leenjisuuf hin dhufne jechuudhaan tuffiidhaan kan ofirraa deebise leenjisaan garee biyyaalessaa Morokoo Waalid Reegaardiin akkasumas itti aanuudhaan akkuma Senegaal, Gaanaa, Tuniziyaa fi Kaameruun faa Afrikaa bakka bu'anii dhufannus Morokoon Afrikaa teenna bakka buunee taphachaa jirra malee nuti Araboota miti ardii Afrikaatiif gumaacha addaa galmeessuudhaaf tattaafachaa jirra. We are representing Africa national team jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Jara keenya warri amantiilee kanneen warreen amantiileen kanneen fotolikaalee yookaan siyaasa qaallichaa isin waakkate kanneen kubbaa miilaa jaallatan qofaaf jedheera ajandaa biraa barbaadamee hin dhabdanii kubbaa miilaa nuuf dhiisaa jechuudhaan komiidhaan kan dhiyeeffate leenjisaa garee biyyaalessaa Morokooti. Gareen biyyaalessaa Morokoo seenaa ardii Afrikaatiif galmeeffate hanga xumura geebaatti akka itti fufuuf abdii keenyadha. Asumaan sagantaa keenya raawwannee jirra. Ani qopheessaa sagantichaa falmata madda odeeffannoo daadhiin akkeen gargaara. Waa'ee garee biyyaalessa Morokoodha ittiin deebinaa sagantaan keenya akkuma tufe jira. Gaafiin biroo ammootu mee akka dhuunfaa keenyaatti akka fayyadamtoota sooshaal miidiyaatti keessaayyuu Oromoo tokkoomsuu irratti maaltu nurraa eegama? Saba keenya kan gargar faca'e siyaasaan gargar faca'e kallattii adda addaatiin gargar faca'e akkasuma mootuu yeroo rakkinaa kana Oromoon maal ta'uu qaba kan jedhus bifa gaafiitiin gaafatamee jira. Gaafii gaafatame keessaa tokko poolisiin Oromiyaa humni addaa Oromiyaadha. Akkuma warroonni diinota keenya tokko ta'anii Oromoof Oromiyaa irratti fuulleffatan kanaaf akka tokko ta'anii wal wajjin hojjetanii fi maal gochuu qabna kan jedhu bifa gaafiitiin ka'ee jira. Mee poolisoota Oromiyaas ta'e humna addaa Oromiyaa keessaayyuu
kan biyya keessatti qaama biyya bulchaa jiru wajjin hirmaachaa jiran jechaadha. Mee akkamitti dhaabbachuu qaban poolisii sabaa akka ta'anii poolisii yookaan mootu humni waraana addaa kun kan saba Oromootiif dhaabbatanii akka ta'aniif tokkoon keenya maal gochuu qabna, obboleewwan achi keessaa qabna, hiriyoota qabna, firoottan dhiigaa achi keessaa qabna, carraa arganne kamiinuu kallattii arganne kamiinuu akkamitti isaan kara saba keenyaatti deebifne yeroo rakkoon adda addaa dhimmi daangaa Oromiyaa cabu kana keessaa eenyummaa Oromoo irratti duulli adda addaa geggeeffamu kana dhimmi siyaasaati Oromummaa kabachiisuun Oromiyaa kabachiisuun immoo akka dhala Oromoo tokkootti akka saba Oromoo tokkootti akka qeerroo Oromoo tokkootti akka poolisii Oromoo tokkootti humni waraana bilisummaa Oromoo kaleessallee sabaaf dhaabbate kaleessallee Oromoodhaaf hojjechaa ture wal nun gaafachiisu garuu immoo poolisiinis haa ta'u humni agaazii humni addaa naannoo Oromiyaas dhimmi daangaa Oromiyaa kun dhaaba siyaasaa kan ilaallatu osoo hin taane akka sabaatti waan nu ilaallatu waan taateef tarii siyaasa adda addaa keessa jiraachuu dandeenya. Dhimmi daangaa keenyaaf dhimmi eenyummaa keenyaa immoo nu hundaa kan ilaallatu waan taateef kana tiikifachuudhaaf akka sabaatti maal gochuu dandeenya nuti fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa kan jedhu gaafidha. Kanas bifa koomentiitiin nu kaasiniin jenna. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii gama madda walaabuutiin isin biraan gahaa jirudha. Sagantaa keenyaadhaa asirratti gaafii kanarratti goolabuuf deemaa jirra. Namoonni yaada qabdan kallattiidhaan nu barreessaa isiniin jecha akkasuma kallattiidhaan bifa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jecha ani qopheessaa sagantaa falmataa roorrooti waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jecha qophii ispoortii mootuu sa'aatii muraasaan booda kallattiidhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Har'aaf immoo sagantaa keenya asirratti goolabnee jirra waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Madda odeeffannoo. Tamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadha. Bakki jirtanitti nageenyi jaalalli keenya sinaadha qabsiniin jecha yaada daqiiqaa takka hin caalleen dabarfachuun barbaada. Innis yeroo ammaa kana akkuma beekamu Oromiyaa keessatti duulli HOB'n itti fufee jira keessaayyuu Oromiyaa baraaru kan jedhu duulli kuni kallattii hundaan Oromiyaa kaabaa fi kibbaan bahaa fi jiddu galeessarraan akkasuma idil addunyaa irratti sagantaa adeemamaa jiru jechaadha. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti duulli keessaayyuu Oromoo irratti duulamaa jiru gama faannootii fi akkasuma kallattii adda addaatiin yeroo ammaa kana Oromiyaa irratti fuulleffate kana Oromoon kallattii adda addaatiin biyyoota adda addaa keessa ta'eetiin sagalee isaa akka dhageessifatu yaamicha gara madda walaabuu miidiyaatiin akkasuma gama peejii keenyaatii fi YouTube chaanalii keenyaatiin ergaan dabarfachuun barbaanna. Dhimmi kun dhimma waloo keenyaati, dhimma Oromummaati, dhimma baduu fi jiraachuu keenyaa waan taateef akkasumas immoo obboleewwan keenya kanneen raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran poolisii Oromiyaa keessa jiran lafa Oromoo daangaa kabachiisuun Oromoo fi Oromummaa tikfachuun dirqama dhalootaa waan taateef rakkoo har'aan tan Oromoo keessatti galte kana keessa kan baanu akka sabaatti waan taateef Oromoon akka Oromootti dhimma kana fuuldura dhaabbachuudhaan sagalee tokkoon akkuma kaleessa sirna maaster pilaanii akkasumas immoo bara 2016-17 ilaa fi ilaa mincichoominaa wal wajjin deemuudhaan qabsoo bineensaa turan sanitti har'allee Oromoon dhimmi kun kiyya jedhee kallattii hundaanuu akka qabsoo isaa tikfatu asumaan yaamicha gatuu hin barbaanna. Keessaa yeroo ammaa kanatti rakkoon tun saffisaan Oromiyaa keessatti kutaalee adda addaa keessatti dabalee jira. Keessaa lixa Oromiyaa keessatti haala hin taane namni keenya ajjeefamuun erga ajjeefamee boodallee reeffi isaa osoo hin boqatiin akka alaabaatti qabatanii deemuun sun san caalaa wanti hammeenyummaa diinaa agarsiisu waan hin jirreef Oromoo keekeetiif fad Oromoo naannoo kee ajabeeffad Oromoo Oromummaadhaaf amantaan lagaan osoo waliin qoodin akkuma kaleessa tokko dandeenyanitti tokkummaa kennaa ajabeeffannu jedha. Galatooma ulfaadhaa kanumaan dabarfachuun barbaada. Madda odeeffannoo.